بيلا كوسا nama سيركا hunda tultul jettee dubbiftee si qabanii mana suudhaa sin dabbisiisini. Oromoon ani maal jedhe Oromoon shira hedduuf keessaa qabdi. Si qabanii mana hidhaa kumeessi si darbisiisanii ukkaamamtee achi waggaa 3-4 hin taa'in tanuman dhaamaa fi nama Karameellaa xiyyaadhiisii. wanti waggaa sadiillee sii teessisu hin jiru ofii galuu feete ilmoo galfachuu feete sirraa galchinaa keessaa nu dubbisi gaafa duraa barreeffama namaan laaltu tiiktookii malee dhaqii miiseenjara kiyya laalinaa deebisu. Kala sila namni kun nama itti dhiyaatu haadha faate haa dubbistuun furmaata godhuu fi dandeettii nama itti dhiyaatu waan taateef mana arabaa sanitti isin dhukkubuun rakkoon qabu. Rakkoo takka hin qabu isin kun baay'ee dubbisa rakkoo takka hin qabu isin wajjin jira inshallah hanga dhuma kiyyaa inshallah rabbummaan isin agarsiisu isin akkana na cinqamtanii na gargaaruu keessanii na bira dhaabbattanii arra kasilaa hadhaa'ee lubbuu kiyya balleessu ilmoo tanarraa isin jechani waa hunda dhiisee nama akkana si bira dhaabbanna amshir naan jedhu jecha waa meeqarraa deebi'e qalaxa guddaan kana ga'u qalaxee jiraachuun irratti hin jiraatu jedhee ana wala obsa baay'een qaba tureeyyuu. Obsa san fixadhe waa baay'ee firra yaadeen ture garuu nama keenya ijoollee keenya ka dhiiraaf dhalaa ta'an asirratti naaf jecha lolaa jiran kana gizeen argu waa hundaayyuu dagadhe na akkasumatti rabbi isin yaa jiraachisuun isin hin jedha waan biraa waan hin jedhuun qabu. akkasi deemti boqadhu waan argatte nyaadhu. Ayyaadha faadheti. Warra amantu dubbisii nama hunda namanini nama hunda waliin haasa'ini amaana sitti haa ta'u siin jedha taane ammoo keessan si dubbisa yaada biraa. Ayyaayee naa jiraadha ayyee nagaan naa tura. Yalla okay bye. Kullu dakkan danka diigama yoo deemi rafi adi. Karameellaa tillee karaa nagaa waliin deema. Deema keeriyaa deema tillee karaa nyaataa kana maa gorsitisi waan argatte nyaadhu itti. Jara muyattiin bar. Karamella ne ama. Muyattiin bar inda yoo waa nyaatte miti de kan ilmoo baatu jira na bar yoo asii waa nyaatte. Bakka waa nyaata kana maa gorsiti ati faate jedha nyaata malee jiraatanii Gidee fayyadamu. 77 asoitan. Waan argatte nyaadhu. Duuba sana ana faate ikabi waan si duuba sana ikabi. Kutibu baay'ee. Maal jetta iluun? Akka feete galatoomi habiibii kiyya galatoomi kaatis yaada kana fiddee akkatti uummata mariisisuu keetiif hedduu galatoomi habiibii nama beekan namaati. Ulfaadhu siin jenna obboleessa kiyya. Ayyee galatoma isinillee ulfaadha. Iluu maaltu fereem? Jattii tana bakka jala deemaa. Yoo isin mugachiifne soorii mucayyoo karamella dubbisi karamella nama ta'e nama akka gaafachuu. Yaa iluu kiyya amma isin keessaan mee rabbumatu isin rakkise silaa waliini. Oromoon bara waggaa homa kana waliin rakkataa. Tokkoffaa salaamu alaikum sagaleen kiyya dhagamaa jiru daan akkanumaan iyya. Tokkoffaa irratti haati faatee feemasoota kaayiroo abdattee akkan nurra uf jajjii mucattiin feemasii moodeelistii Suudi Arabiyaati taate akkana jettuun. Sigalee? Lammaffaa irratti mucattiin amma tikka maali jettee ni dubartii bira dhaqe jettuun wallahi dhugaa yoo sitti meechu gaafa mucattiin wallahi jireenya dubartiidha diinni wallahi bultii keessa wanni akka dubartii sunni diinni dubartii ati jettu kana dubartii ati jettu tana mucattii tana gaafa isiin ulfa baatii sagalii kararratti arabni darbite dhagai namni kararraa fuudhee amma mee ati yaa hafisoo ajandaa biraa maanu fidde rabbii jedhiiti yaa dhagai sitti himnaa waan ati fakkeessaa jirtu isi warri kaayiroo kun waan asirra dhageettan keessaa noo somna miisenjaa na biddutee mee miisenjara keerraa maal godhaamiyan gaafa isiin ulfa baatii sagalii waliin kararratti darbamte warri fuudhee kararraa galeen ijoollee adda tanaati galee goota baddaa baalee dhiisi goota naataachuu waan dhageettan bichaa mataa nuun garagalchaa Abarzo. yaa goota foolii sukkaar nu kaase anas hin jedhee mee dhiisi mee inuma amma tokkoffaa dhagahi mucaa amma mucaa laali mucaa itti dawwalee reefi tana wajjin haasa'uu turre wajjin haasayaa turre isiinis hin beekte akkan wal beeknu sii galee waanuma hin beekne caafii qabattanii borcitan isin gabbaanaa mucaa waliin haasofta ati naanti qoy mucaa walii haasofta maaliidha mucaa walii haasofta walii haasoftaan kan mucaan saayibaa bar Allah saayiba lubbuun ima jira garuu naa batan lubbuun ima miti mucaan bar nama dhagahi wallahi dafaate akkanumaan hin fakkeessin
فدرال والله إثيوبيا دوما جرا قبل لبوني ما جرا جدابر والله أنا من أنا سويدين دي سمالة فدرال إثيوبيا قبل مجرب بيه يا كده كوچه إسايو أغرت يقاله فدرال إثيوبيا والله أما بيين دينك تبي مال جرام ميتا وجي موتما كنا كوت سيني تبى بربادة كايرين مجانين دي والله فرصون دبر سيخاسمت يا ربي يسومت يرجنا اللي تقول كان أبي جراني أبي متى موتما بيات تدولة كوچه كنا كاتي بيارا باتي بافتة في الدكان بوليسو لفت تبلسيني كوت تدانغا تيتيني جينا يقاله ما كري ركورو ما ديكو كاو حفرسو بيجان أرجعت والله مين هاي نتنو من ناتج شفت أنا إنه كنا أولو كنا ديس أنكنا جنابر أبا لا برسني بتي أنا ما برسلامو كان أنا ما سوت اللي في دياس تكتاكي رت اللي إسني أسوي سيسي ملاني اللي إسني كابس أنو أسف سيدا ويوان جروان برو قد داgai mala dagai nama toko jarjarani miti malang kaban sigale ama mucaan kun marra lama narraan dhufe dhugaa rabbi dubbachuuf sigale garuu marra duraan dura dhufe jechuudha marra lama narraan dhufe mi fakkeenyaaf wal beeyna sirriitti wal beeyna asitti illee akka waliin haasa'u isii illee ni beekti ciitii hedduu waan haasaa turan illee ni beekta annama isii waliin illee haasa'ee beekudha lammaffaa irratti usmeen nama gizee baatii tokko guutuu mana isaanii taa'aa bahe sigale isin waanuma argitu wayii talafaan laftan nu waan dhugaa keessa beeknuuf zim jenne waan kana silaa maaliif ajandaa godhachuu dhabne nu sigale nurraan bareedu mucaan saahiba isiin saahibeteenna nurraan bareedu inni dhiifne sigale waan kalee harkarraa nyaanne takka nu namni ajandaa nurra jaalatu ni jira jara kenna nama arrabsuu irratti ajandaa fiduu irratti namni nurra jaalatu hin jiru garuu isin waan argitan qabatanii fiigina anama maaliif reefitana namni hedduun jaartii ofii akkas godhe jaartii ni kaa akkana godhe akkam nu waan beeknuuf sigalee usne gaa gargaaramtu mucattiin amma girgirrii kana irraan dhiisinaati gargaara mucattii gara biyyaa galchaa yoo fakkeessu baata yoo ammoo mucattiin lakki ilmoo qofa narraa haa galu jettu taate kunoo amma boru ganama nama dhaqee irraa fuudhee mucattii galchuun goonaaf durallee gaafannee jennaan lakki ani dhaqee durayyuu gaafannaan maal jette anillee galuu afarso ati kan mucaa kanaan shabbina galchuu dabarso qarama waliin kajeelchite qarama waliin sammaa addaan orgin obboleessa dhagaye ana dhagaye ka isin akkana fakkeessitan mucaan guyyaa afur na bira bule mallaqni bu'uu fi dinnaan guyyaa hanga saniitti arraba naan jedhame natu beeka sii galee obboleessa mallaqa utaate asiin akkas waa meeqa jira jechuudha waan hin beekne naasayina guyyuma afurii na bira bule bara fakkeenyaaf mucattiin maan tun ilmoo narraa jette ilamee dhageeffadhu jaalalli gurraan qabu jira kenna jaalalli gurraan qabu sii galee mucattiin tun ilmoo narraa haa galtu yoo jette mucattiin tun ilmoo silaayyuu haati tiyya ijoollee jaha motorba waliin rakkatti kun akka argaa jirtan kan haati tiyya nama guddaa nama silkiidha iyyuu hin beekne dhaarti abbaa hin qabu dhaarti eessa galchan gurbichoota ka itti milisee milike bariya gabaabduma sitti meeyani gabaabduma sitti mee bar asiin dura lakki gaafannee beeta mucaan kun sirraa haa galu ilmoon kun sirraa haa galu akkamii jennee jennaan lakki anillee danda'an jiru mana arabaa hin danda'u dadhabaa jira galuu barbaadaa jennaan kalaas akka ta'utti rabbiin nullee waan dandeenyu keessaan duraan jechuudha odoo dubbiin kun hin odoo hin dur so dubbiin kun hin fataaffatamin dura dubbachaa turre nu hin dhiisnee dubbiin dhufee fataafatame si galee namni mucaan isa itti miira keessa galee qaba waan miira keessa isa galche qaba hin fakkeessina ani wanni illee reefitana waan kana dhaabaa isiniin jedheef ajandaa hedduutu jira gaafa ajandaan achiillee burqee kabiraa bayaa dhiisa mucattii taaftee akka lubbuuf dabarsitu godina amma immoo osoo har'a boru hin jenne mucayyoo tana gargaara gara mana isii takkaa yookaan gara biyya isii galchaa wallahi dhuguma isiniin jedha maaliif ennaan mucaan kun akkanumatti ol ka'ee gaafa haadaana qabanii fi uumatti dhufatte osoo gaafa dullatti raayyaa eetuun isinii dhaamtu waan ani isinii dhaame san gootaniiti haadha rakkattanii bara interviiyuun taatanii akkanatti yaada isinirraan kennatanii akkanatti yaa shamarran xiyyaa ishee haati faate ammoo wallahi nu wanni atayyaatti dullattiin akkasii nu warri arrii nurraan baatee arrii fitannee rifeensi gurraachi nurra dacha'e fuudhaan jirru maaliif sababa kana jaartiin osoo